Sabti waarii booda sa'a 8 irraa jalqabee qophii simboo turban kanaa. Sagantaa keenya kan simboodaa akkuma isin dura bartame ammas sa'aatii isaa eeggateetiin isin bira ga'uudhaaf. Ustaaza Phaawulosichaan bahiinsa 5 qaba balbala 5 qaba. Sababbiin isaa lamaanuu lubbuu baraaruuf dhaabata. Rabbiin gaafsiyaa ni deemtaati. Waan xiqqoo wayii gootee fi du'aa guyyaa guutuu sii godha oolan kana gaasii galchu sababa isaatiin jechuudha. Sooshaal miidiyaa keessaa haa baanu. Pileeniin sun abada deemuu hin dandeenye. Haalli yaala barumsa yaalaa kun sirna miilitarii fakkaata. Qabaatanii fi miti dhabaniif illee miti. Lammaffaa dhukkuba ikoonoomii baatee dhufa. Namoonni nuti moodeela godhanneetiin jala deemaa jirru namoota addunyaa kanaaf ta'anii miti. Jireenyi hospitaala Phaawulos keessa maal fakkaata suuraadhaan imeejii sanaa kaayyoo isin jedhee waan himnaa keessatti. Akka addunyaatti gatiin Jaappoonii gadi bu'e. Yaala qabaa dhukkubni ikoonoomii kun. Waggaa 10 har'aa eebbifame digirii jalqabaatiin. Guyyaa qiyaamaa namni sun irraa gaafatama waan ta'eef asillee waliin irraa gaafatama. Amma hojii kee kanaaf qarshiin 9,500 xiqqaatettee. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan miidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Mimbarii fi toora YouTube Miilaan Miidiyaa irratti nu eeggatu.